Ashama akkam jirtan kabajamtoota chaanalii keenya warroonni chaanalii keenya faayidaa taatan sabiskiraayib sheer laayik gocha viidiyoo hin jecha akkuma waan dabalee barnoota keenya yeroo dabalee keessatti emerjensi oof isteet kan jiru chaaptar 3 boqonnaa sadaffaarraa eegalee turre araan tan ammoo ashanti isteet waan jiru ilaalla. Isteetota bara duraanii jiraachaa turan noorzii fi noorzii ist kan sababa keessa fakkeenyaaf noorzii karaa gabaatii fi baadiyyaa keessa warri jiraachaa turan ilaallaa jechuudha. Sanarraa kan jalqabaa punti ilaalla. Punti was the earliest recorded state in Ethiopia and the Horn. Punti jechuun isteetota jiran keessaa kan yeroo jalqabaate Itoophiyaa fi Horn of Afrikaa gaanfa Afrikaa keessatti argamte keessaa isii tokkodha jechuudha. Evidence on Punt comes from Egyptian hieroglyphic writing accompanied by vivid paintings that describes a series of naval expeditions. Ragaan waa'ee puntii irratti yeroo jalqabaatiif argame barreeffame tokko jechuudha. Nama tokkoon kan karaa deemuun kan barreeffamedha jechuudha. Expedition which the Egyptian pharaohs sent to Punti. Inni kunis barruun sunis mootiin biyya Gibsii kan biyya Puntii kanatti erge jechuudha. Pharaoh Sahure. Pharaohon kun Pharaoh jechuun Pharaoh nama jaamu sun jechuudha. Pharaoh Sahure namni jaamu lama bara 2743 hanga 27 qabeessi sent expedition to collect Mary Ebony and Electron. Inni kun waraqaa kana ergee jira barruu kana jechuudha. Gara meetti ergee gara puntii kanatti wanneen akka ziqeeyyaa, elektiroonii, goolii, silvarii kanneen akkana kana waliin funaannachuudhaaf jechuudha kan inni erge. During the Pharaoh Asos, it treasure of a god power dead talk dancing dwarfs drinking of Egypt from Punt. Punt irraa jechuudha namicha kana kan inni treasurii kana Pharaoh Asos namni jaamu kun fudhatee ture jechuudha. The best described expedition was the one by the order of the famous Egyptian queen Hatshepsut. Namni duuba ergaa kana keessaa beekamaan ta'ee famous Egyptian nama beekamaa queen Hatshepsut nama jedhamu kana jechuudha. Nama beekamaa mootittii biyya Egyptii kana. Tanaatitu was expedition is documented at her tomb in Dar al-Bahri. Daarul Bahar bakka jedhamutti jechuudha. Seenaan nabittii tana kan isin beekamtu nama kana hawaa'ee punti kana bal'inaa ibsa. She 5 ships under the leadership of Black Nubian captain Nahasi by Wadi Tumlar. Namittiin tun hoogganaa bidiruudha 5 ergitee turte jechuudha. Hoogganaa isaanii Black Nubian captain nama jedhamu jalatti Nahasi by Wadi Tumlar ergamee ture jechuudha. The expedition was warmly welcomed by the Pontis king Pharaoh, his wife, Adi, sons, daughter and followers. Namichi kun duuba ergaan isaanii kun haalaan miira ol aanaa ta'een simatamee ture jechuudha. Punti King mootichi puntii kun jaartii isaa aatii namtittii jaamtuun haalaan simatamee ture jechuudha. Duulli gara kanatti bobba'ee ture isiidhaa fi akkasumas hordoftoonni isii wajjin. The expedition written collecting frankincense, cinnamon, sweet smelling woods, spices, ivory, rhinoceros horns, leopard and leopard skin. Expedition kun duullee kun wantoota garaagaraa mi'a garaagaraa kana walitti qabuudhaan kan isaan deebi'an. Smelling wood meeshaalee mi'a garaagaraa ilkaan arbaa kanneen akka kalloo lootuuwwan garaagaraa kanneen kana ostrifeezer akkasumas baallii guchiitii fi killeessiidhaa walitti guuruudhaan kan isaan deebi'an jechuudha. Deemongi Giravis people namoota isin hin beekne hunda isaaniitti walitti qabanii deebi'aa turan. Hatshepsut presented some part of the item to her god Amun. Mooticha isii gabbaramaa isiidha Amun nama jaamutti jechuudha. Hatshepsutiin sun namoota hanga tokko itti ergitee turte jedha. It was because of the ritual importance of their export that Puntis were also known as caves of the Tenet Jew, divine or ghost land. Sababni isiin ergiteefis maaliifi barbaachisummaa waaqa isaanii kanaaf jechuudha. Bakka isa kana kabajuudhaaf mooticha yookaan malaayikaa lafarraa ijaaruudhaan kan isaan kabajan kana. Kanaaf jecha jechuudha kan gara isiniitti ergite. Export items iron, bronze, cells, foxes, cattle, animal for dyeing and medicine plant were also exported to Egypt. Meeshaaleen garaagaraa kanneen akka bronzii, seelii, foxii, keetilii, animal isaan kun hundinuu gara biyya alaatti kan ergamaa turan. Import item access meeshaaleen gara ala keessatti seenaa turan immoo kanneen akka qottoo, daggers, sword kanneen akka habalee, haaduu, ablee, huccuu akkasumas faaya garaagaraa kana kanaatu gara biyyaatti ergamaa ture jechuudha. Imported from Egypt to Punti gara Puntiitti ergamaa ture. The exact location of Punti. Bootaan puntii eessa akka taate
hayyoonni seenaadhaa hangammaatti irra waliin galle eessa akka taate kan dhugaa jiru. Variety instance in Mayri mentioned suggest Northern and Northeastern Somali. Seenaan asoosamaatii fi barruulee gara tokko immoo akka ibsutti iddoon isaanii gara Northern Somaaliyaa kana keessatti jedhanii lafa kaayan. While others are inclined more toward Northern Ethiopia because of the reference to Gold Ivory. Namoonni gariin ammoo gara baha Itoophiyaa kana keessa jechuudhaan lafa kaayanii jiran. Egaa yeroon hanqina yeroo teenyarraa kan ta'e har'aan barnoota irraa asumarra dhaabna barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa turaa. Chaanaala keenya subscribe, like, share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna.